baasne jalqaba manatti nimni gaafa nani eenyummaa gosi barsiisu eenyummaa kana maana barsiisin dogoggortus dogoggoruu baattus kod maa dogoggortee miti beeku manatti mudiddeedha nama akka dogoggoree ani immoo iddoo akkasiin turee maayina sitti immoo iddoo kana waan ammaa fasitti bahe ankee waan normaalidha normaali soo ta'e koo eenyummaa kan koo ka'umsa kan koo an nama akkasiiti ijoollummaa koos ta'u waan akkasii mudannoon akkasii na mul'ate dabarseera jedhee baasitti musana ati maalatti nimen saayizan itti koon akka kana jedhee sitti lullee sitti dubbachina tulfaate kanaafuu waan nama aarsanaa jechuudha moo nama aarsa tasatti dhibbatti nama aarsa ayyaanni fararri waaqa isiniif baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nuun nagaa keenya nageenyi nu bakka jiru isin birallee jiraatu jecha akka carraa ta'ee amma isheen suuqii deemtee jirti gaafa isheen suuqii bakkee urufaa gaafa isheen dhuftutti jechaadha istii yaada ta'e tokko ni eessaa fi yaada kanarratti maal akka isheen naan jettu walumaan ilaallaa jechuudha. Garaa koo Marre mana jala addaati. Ay, kottu mee waan simmare dhuun qabaatu. Maali? Kottu tiisti. Maali? Ay. Video waraabaa kan jiru. Video waraabaa garuu achumaan wanta ijoolleen keessa namni miidiyaa irra jirus keessa kan hin aburuun barbaadaati. Maalidha? Qoy ka maaliti? Maaltu? Hojiin deema naan jedhe ammaati gaafa namni sun. Hojiin deema garuu wantichi gira naa gabbate beektaa mucaan namatu ganama sadanaa bilbiltee turte. Guyyaa silkii 19 minaamin jaan turre gaafa ni. Amma iskoola taatu. Nama ta'etu naa bilbilaa turteeti. Waan ta'eef akka carraa nama mudatee ture yeroo Apa sih muda tahu? Yeroo koronaa Itoophiyaa galchu sana jechuudha. Amma video kan jalqabdee video biraa hojjechuuf bakka video biraa hojjechuuf tun taane isuma kana miidiyaa irra jiraachuu bakka warri miidiyaa illee yaada itti nuuf kennanii yaada itti naaf kennan maal akka yaadichi isinillee akka abbaa dhimmatti si ilaallata anillee abbaa dhimmatti isinillee si ilaallata jechuudha. Na miidiyaa irra kan jiru immoo hiriyoonni keenya maal akka isaan jedhan achumaan isaan irrallee yaada isaanii fudhannaa jechuudha. Utuun sijjiin waliin barin jechuudha. Utuun sijjii waliin barin. Sosojii waliin barin jechuun maal jechuudha? Adoona wajjin waan ifate kolga wal barree turee. Koronaan gaafa dhufe jechuudha. Gaafa koronaan Itoophiyaa galu sana. Gaafa koronaa Itoophiyaa galu sana maal ta'e fakkaata? Akka carraa ta'e mucaayyoo tokko wajjin wal agarree beektaa? Eessatti wal agarree? Akka carraa ta'e wal agarree. Asitti? Addis Ababaatti. Akkam akka inni ta'e hin beeku garuu guyyaa tokko wal agarree. Maaltu akkam akka ta'e hin beekne wal arguu keessatti akkam akka hin taanedha moo? Wal agarree beektaa intala wajjin gaaffii jaalalaa. Intala maal eessatti wal beektu akkamitti wal agartan? Duroo biyyatti wal beektu wal agartan? Obsi ka amma ganaa. Ay dubbichi sirriitti ifanaan taane ifanaan taane ifanaan ta'u. Nama biyyatti beeku miti garuu intalli ani nama Wallaggaatti nan jetti. Nama Wallaggaatti sababa isheen nan jetteefi rakkadhee bakka katamaa keessa illee hin beeku afaan illee hin beeku minaamin na jettee nani biyaan isaaniis baay'ee yeroo sana afaan ishee calma beekee kun taane hamma ta'e tokko immoo afaan hin beeka jedhee sababa yaadduuf hojiirratti naa gattee waan akkas akkasii na jettee jettee birrii algaa naa kennin na jette. Achi birrii algaa qophaa kiyyee kennuu hin danda'u birrii si kennuu hin danda'u naan lakkiin alaatti haftee bakka birrii naa kenni annama afaan Oromoo haasawii argadheetanii ati birrii algaa natti cakkantaa namni jettee naan birrii 200 kenneefi. Achi silkii kana haala dhuna jette. Gaafan silkii maal goota silkii qomoo innaan naa kenni bakka nan barbaadatti silkii laadhee fi galgala gaafanii galee intinaa ta'ee dhufu dawwaltee dhuftee haftee mannaan jette. Nan naqee hin bulee jechuudha. Ishee hojiini? Qoosaa ta'uu dhugumachaa jirta. Rabbiifu. Moo gidiraa hojjechaa jirta? Qubna kan sitti maara. Bulte? Bulee? Oggaa sana hojii haasaa jirta? Lakkee sitti kan si bari jimma sana irra garuu kan natti wal bira.
Achi ishee bukkee gaafa huntinaa ta'edhu garatti naa gattee dasi ji'a arfan tokko booda naa dabalte turte akkasumaan jettee almost garuu wanni haasa'attu kun kanuma akka miidiyaa irra bahu ka barbaadde. Bakka amma mucaan dhalate mucaa waggaa afuriif waan ta'edha amma sittani malee dura sin sodaatan ture. Eeshi sittani ma jette. Dura sin sodaachuun bakka xiqqoomsaa amma intalli immoo maatiin na gargaaranii paaswoordii baafadhee araban deemuudhaaf jedha. Maatii kiyyaas nama rakkisuu qabu. Haati kiyyaa narraa dadhabdee jirti. Nama xiqqii deemuu qabu. Daa'imman yoo dandeesse narraa fuudhi. Dhaabbatee gadi deemuu qabu nan jechaa jirti. Maaliin godha? Amma rakkoon qabu yaada kee rakkoon qabu. Jalqaba si dubbadheera yaaduma isa kanaan namni maamilli keenyas akkasii hubatan kan barbaadde anis akkan godhu kan barbaadde yaaduma kana miti yaada biraa miti. Akka yaada kana maal godhani kana? Eeshi tole immoo ergu isheen lakki rakkoon kan jiru osoo anaa waliin barin dura. Bakka ishee waliin wal agarree kaanee ji'a hin finne nafata wal baruun keenya. Eesh rakkoon qabu bareeda danda'u. Eeshi ergee akkas ta'e gaafa anaaf kan waggaa tokko dura naa barreessitee deebi'ee waggaatti gaafa miiseejii si deebisu sana ani immoo gaafa lakki ani nama akkasiiti nama akkanaati jedhee gaafa duuba qabee ka'umsa koo sitti mee si hubachiisu sana maaf dura na hubachiise sa'aatii sanatti maanatti hin himne ammaaf sa'aatii sana sitti. Yeroo sanatti koo wanti ta'e hin jiru garuu eddee nafatii bakka jaalala keessa gallee waan tokko tokko ta'e booddati naannoo ji'a afur ji'a shanii booda Indaansi tokko anaa naafate wal barree kaanee gimbootirra wal barree kaanee inni naafati. Gimbootirra wal barree kaanee ji'a naannoo maskara wayirra lola garmalee tokko wal lolle turre. Yoo yaadatta ta'e jechuudha. Inni sababa dura hojii na dhoksitee ergasii natti himte. Wal lolle turre. Hojiin kee maal isin jennaan hojii na minaamin jettee waan tokko tokko haasoftee turte. Ani garaa nama nuffadhu ati garaa nama nuffattaa minaamin jettee waan baay'ee na taasisaa turte. Sa'aatii sanatti maal dhageesse wanti jedhamu tokko shakkee ture. Maal dhageesseeti moo maayinni mucayyoon kun maaltu itti mul'ate wanti jedhamu tokko natti dhaga'ame ture. Sa'aatii sana intallis yeroo sana daawwattee natti hin jechuudha. Ani garuu maal jedheen goomsetti fakkaata. Ani amma sa'aatii kanatti biyyarra hin jiru. Ani karaa weellisoo kanaan giddaaji deemee jira. Minaamin jedhee minaamin bakka baay'ee jedheetan itti naatee jechuudha ishee. Amma immoo daa'imni guddatee bakka daa'imni nama guddateera waggaa afuriif waan ta'e caaleera jechuudha. Nan dhufaa nan footuu kan jedhe sila kan nan fudhattu eenyutu isheen na dhufee amma mana dheeftee deemuudhaaf jetti eenyutu na kanaan jedhu nutti taasisa. Bakka kudha biloota waan dubbadhu. Amma ati wanni taasisaartu kun dhugaadhuma. Parsantii dhibba dhugaadha. Miti? Kanaaf qoy ka dhugaadha miti. Dhugaadhuma. Ani ko amma waan isin jedhaa jiru maaliif amma maa qabaattee miti rakkoon qabu sana. Amalli kan koo maal akka ta'e isin beektaa eenyummaa kan koos immoo ka'umsa qabee hin beektaa. Nama akkamii kan ture jechuudha. Maaliif kaleessa dheengadda gaafaniif walitti dhufnu ati walitti dhufnu nama akkasii steeppii akkanaa kanarra deemee as ga'e atillee nama si fakkaatu wajjin gaafa siin jedhu sana. Maaf akkasinaan hin jenne ergasii hojii ji'a afur booda bartemi bituu sana nu hubachiisu. Akkana ture maanaan hin jenne waan akkasii tokko ta'e kana deemnee akka jirraa walitti bu'uu dandeenya. Isaan ji'a afur booda wantichi qoo ammallee walitti nu buusu isaan oolu. Ammallee jaalatta jibbitees walitti nu buusa bee. Ani amma maa mucaa qabaattee maa dhala dura akkas taatee miti maa natti hin himneedha nama. Bakka sanatti natti dhufaati. Kali anamma eenyummaa koo hin beeku ani maaliif eenyummaa koo sirra namni beeku jira jedhee yaadu eenyummaa koo hin beekta fixee beektas eenyuun akkam ta'e nama akkamii kan ta'e jechuudha. Kanasitti immoo jireenya dhugaati jedhee jalqabuufi. Ati immoo ishee dara daddabaa ishee dara wallolaa walitti bu'a jettee qaala dhuskuun keessirriidha. Mucayyoonoo amma yoonaa eessa teechi. Mucaan sunoo ishuma bira taa'aa ture immoo akkamitti amma yoonaa qallaba midhaan sin jechuu didde immoo dhoksitee ergaa turte. Waan noksee ergee fillee hin qabu. Siyaasa garuu gaafa wanti na ta'eeru bakka maatiitti waan akkasii maatiif nan godha midhaan gaafa jiru gaafii bakka. Ergaa turte. Aha. Egaa kiyyaa baraatan godhu garaa
Utuu si deemaa jiru. Ana mamaa kennitee fi miti kenneef rakkoon qabuusa. Jammarra eenyuma san nama kana maaf akkas goote jedhee waan akkasii irratti nama kamiyyuu hin jedhu sun sirriidha. Waan ta'uu qabu. Garuu wanti sana akkamiin na dhugsiteedha. Inni guddaanii wanti anaafsi walitti nu aalsullee wanti anaafsi walitti buusuu danda'ullee amma maal beektaa? Maaf akkas gootee maaf kana qabaatte siin hin jedhu garuu maaf natti mudittee amma jaalattes jibbites immoo walitti buunaa walloon keenya wallooluudha kanarratti. Maaf na dhoksiteedha amma yuna. Bakka amma sitti mimitiire amma sitti mi bakka sila wallooluutu hin taane amma sitti mi'aara sila immoo dogoggoreera saasinatti sababni si jaalladhuuf bakka natti qabamtala wanta jedhamu yaadetanii kanan saasinatti dubbachuu dhiise jechuudha. Amma immoo wantichi utuu haati mucayyoo jiraatte ta'e mucayyoon haadha isheetti laattee deemuu dandeessi. Achitti waan humni koo danda'e gargaaruu danda'a. Maaf hin jirre haati mucayyoo kan jiraan yoo sitti dubbidaara. Haati mucayyoo tun haati mucayyoo haati mucaa kana deessu jechuudha. Amma isheen deemuu fi mucaa sirratti gatuu fi. Akkuma mucaa kana dhukkubsattee turte akkas taatee naan jettee isheen yeroo ta'e tokko naa bittee turte ayi jabaadhutti hin jedhee jajjabeessee ture. Innaa amma immoo isheen paasiliin paaspoortii naa baasee amma dallaadhaan guyyaa akkasii deemuudhaaf mucaa eenyuutu hin gatii deemu sababa isheen jettee namatti gatii deemnu hin qabu namni qoonqoo mucaa kana danda'u hin jiru biyaansi na jaallatte yoo ta'e dhala kiyyallee jaallatte jedhanii kana sitti mee siijjin madachuu jedhe. Anama mucaa maaf iddee miti maaf iddaa miti mucaa fidinni sanduuba lamallee afurillee qabaadhu fidi rakkoon qabu sodii. Wanta sanaan jalqaba beekayi maafan beeku dhabeedha namna. Ani walitti dubbisanii jedhe kana bakka. Walitti dubbisuun inni sitti immoo walitti dubbisuun. Dogoggora nan naqannee dogoggoree nan dogoggore waan nan dogoggore immoo iddoo akkasii naqee kan hin balleessine sitti immoo bakka ishee minna qabe dubbachuun natti ulfaate maal godhu. Maal godhu. Maalumaafuu Steve meekun intinitti amma kana jedhee anama miidiyaa intini silkii bantee kaameraa bantee kaatee mucaa kidamee dhufaa barraan dhufu rakkoon qabu safidi rakkoon qabu bineensa miti kan nama jibbu rakkoon qabuti kuni waan ammaaf tokko lama jennee akkasitti irratti dubbadhee as miidiyaarra taa'ee deebisii filaadhu miti kun waan keessa keenyatti nuti anifati waliin nu ari'amee fuudhuu qabnaadha bakka kanaafuu mucaan haa dhufu rakkoon qabu. Garuu qazennee mari'annaati rakkoon qabu mucaan haa dhufu rakkoon qabu inni si jaamar. Mucaan finnaan rakkinaan qabu. Kanaafuu qazenneeti wannoo jennaati amma kana jedhee marsii asirratti si kennu isaa waan dandeenyeef. Marsii biratti cufite bakka isaanis si dhaga'anii jiran kunoo yaada isaanis isumarratti si haa kennaniiti cufiyaati viidiyoo amma. Marsii biraa malee deebii biraa sirraan barbaadu. Maaliif ganaa naafate kan wallollu yoo ta'e mucaa maal gochina sitti fidaa. Walloluu miti waan mari'annu keessoo keenyatti mari'annaati. Waliin aniifatti keessoo keenyatti mari'annaati. Viidiyoo cufi bakka amma isaan akka istaayilii sii kennan isaan irraa yaada barbaaddeeti miti. Isaan irraa yaada barbaaddeeti miti. Ayidillee maaf arteeti. Maal nama naarsine jalqaba maalatti himne gaafa nani eenyummaa gosi barsiisu eenyummaa kana maal barsiisee. Dogoggortus dogoggoruu baattus kod maa dogoggortee miti beeku maanatti mudiddeedha. Nama akka dogoggoree ani immoo iddoo akkasiin turee maayilaa sitti immoo iddoo kana waan. Ammaa fasitti ba'e. Ankee waan noormaaliidha. Noormaali soo ta'e koo eenyummaa kan koo ka'umsa kan koo an nama akkasiiti. Ijoollummaa koos ta'u waan akkasii mudannoon akkasii nama mul'ate dabarseera. Jedhee baasitti musanaa ati maalatti nimen